Hai, nagaa jirtu nagaa kootee ani abuudha. Kun chaanaalii Baruu Koffii irraa kan isin dhiyaatu sagantaa babbareedaa wantoota haaraa teknooloojiin wal qabatan kan fidee isin barsiisudha. Duraan dursee gara maatii chaanaalii kiyyaa kan dhuftan yoo jiraate haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan yoo viidiyoo kana jaallattan like share gochuudhaan gara namoota biraa akka gahu gochuu dandeessanii akkamitti haadha ofii keenya ofirratti bilbiluu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisuu fidee jira jechuudha. Kuni jechuun maal jechuudha yoo jennee akkamitti akka ofirratti bilbiluu jechuun yoo fakkeenyaaf namoota tokko biratti himne namni suni wanta nu isa wajjin haasofnu yookiin taa'uun keenya nutti hin tolle akka namni biraa nutti bilbilee goonee biraa ka'uu deemuudhaaf yoo barbaanne jechuudha bilbiluu dandeenya. Inni biraa dammoo namoonni biraa namoota biraa surprise gochuudhaaf akkamitti akka ofirratti bilbilee itti agarsiifnu kan isinitti agarsiisaa jechuudha. Appilikeeshiniitu jira, appilikeeshinii sanii keessa isinitti mul'isaa jechuudha. Hordofaa. Appilikeeshiniin kun akkuma argitanii isa kana jechuudha. Peekool kan jedhu kanaadha. Isa keessa seenne isinitti agarsiisaa jechuudha. Yoo keessa seenne kun karaa kanatti naawun kan jedhutu jira, koolar kan jedhutu jira, karaaktaristii kan jirre ringtoon, voice kan jedhu hunda isaa tokko tokkoon isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kana keessa seenne isinitti agarsiisuu jechuudha. Isa kana keessa kan irra marsee jechuudha. Yoo keessa seenu kunoo isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka yoo garri fireenii kan nu bilbiltee kan nu mul'isu jechuudha. Fakkeenyaaf dan godhee as keessa seennee isin agarsiisa jechuudha. Kunoo natti bilbilaa jira jechuudha lakkoofsi. Isii kana yookiin irratti cufuudha yookiin itti kaasuudhaan akkanatti fakkeessinee gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf irratti kaasnee yoo jennee kunoo ni lakkaa'aa jechuudha. Akkuma ka'unnaatti jechuudha. Kunoo naannoo kanatti yoo argitan lakkaa'aa jira jechuudha. Isa kana duubatti deebinee kan biraa isinitti agarsiisaa wantoota as keessaa kan keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf karaaktaristii kan jedhu kun jira asitti eenyu akka fakkeenyaaf poolisiin yoo nu bilbila akka fakkeessu yookaan asitti ni jira girlfriend akkana deemnu boyfriend jennaa fakkeenyaaf keesseen isinitti mul'isaa jechuudha. Asuma deebinee asitti isinitti agarsiisaa jechuudha. Yoo isin agarsiisu akkanatti waan haaraa jechuudha. Ofirratti ni cufnaa jechuudha. Akkana cufuu dandeenyu barbaannee asitti yoo dhufne hagama akka nu iyyu. Sekondii 10 immoo sekondii 30 immoo daqiiqaa tokkoo fi kan jedhu jechuudha. Fi voisiin asitti jira fakkeenyaaf sagalee akka ergaatti yookiin immoo sagalee wayii nu kan itti kennatu goonu fakkeenyaaf kan irratti marsee kun sagalee itti galchuu yoo barbaanne jechuudha. Itti aanuudhaan ni argina jechuudha. Asiin keessa seenamoo running tone akkamitti akka filannu select running tone jedha kan jalqabaa. Select defeat running tone jedha inni lammaffaallee jechuudha. Kanneen akkanatti keessa seennee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee bareeda waan ta'eef aappii kana irraa fayyadamaa isin jira. Aappii kana salphumatti play store irraa gali buufachuu ni dandeettu jedha. Waan na daawwattanii baay'ee galatuma. Garuu chaanaalii kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo yoo isinitti tole immoo share like gochuudhaan namoota biroo bira akka gahuudhaaf godhaa na jajjabeessaa isin jedha.